Hambaan xaahira moo najisa? Hambaan beeyladaaleen ta'ee namni ta'ee wantoonni garaagaraa ka dhiisan ka nyaatanii ka dhuganiitiin hambisan najisa moo xaahira laata? Itti fayyadamuu dandeenya moo itti fayyadamuu hin dandeenyu? Viidiyoo kana keessa akka ilaallaa inshallah waa'ee kanaa sirriitti adda baafattu hanga xumuraatti hordofaa isiniin jedha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hambaan xaahiraa. Hambaan xaahira moo najisa laata? Waa'ee kana ilaallaa. Jalqaba hambaan maali? Hambaa jechuun hiikkaan isaa maali? Hambaa jechuun yaa'u afaan Oromootiin beektu. Hambaa jechuun maalidha? Nyaata yookaan dhugaatii keessatti kan hafu jechuudha. Afaan biraatiin tirraafii ka jedhamu kan tarrafeetiin hafu. Tirraafii akka jecha arrabaatti itti fayyadamu namni gariin jechichi noormaalidha. Nyaatarraa kaafee jechuma bakka dhugaatirraa yookaan kaafee yookaan nyaatarraa kaafee jechuu. Hambaa jechuun waan akkasiiti. Hambaan kun akka shari'aatitti xaahira ka ta'etu jira, najisa ka ta'etu jira jechuu. Akaakuu lama qaba. Ka xaahira ta'etu jira, kan najisa ta'etu jira. Kan xaahira ta'ee fi kan najisa ta'e inshallah addaan baasneetiin ilaaluudhaaf yaalla rabbiin waa dandeessisu. Jalqaba hambaa namaa. Hambaan namaa yookaan namni wanti hambise najisa moo xaahira? Jalqaba namni najisaa miti, namni xaahira. Namni ilmi namaa namummaa isaatiin najisaa miti, xaahira. Muslimas ta'ee kaafira, dhiiras ta'ee dubartiin heydii qabdus ta'ee dubartiin heydii hin qabne heydiin ittiin dhufin yookaan dhiigni marsaa labuudhaa peediin kan ittiin dhufin hundumti isaanii iyyuu maalidhaa? Xaahira. Hambaan isaaniillee akkasuma dafqi yookaan fuuraan isaaniillee maalidhaa? Qulqulluudha. Najisaa miti jechuudha. Fakkeenya dubartiin heydii qabdu takka hambaan yookaan dafqi qaama isii osoo kan nama tuquuti nama najiseessu. Dafqi odoo uffata isii tuqee uffata isii sana hin najiseessu. Akkasumas kaafira. Kaafira illee hambaan nyaata isaa akkasumas dafqi uffata isaa nama najiseessu. Jechi caalaan kana kan akkana hubatuu qabna. Hambaan isaanii illee maalidhaa? Najisaa miti kaafira. Kaafirri illee namuma. Kaafirri illee nama akka namummaa isaatitti xaahira malee najisaa miti jechuudha. Namni gariin maal taate rabbiin kunoo innamal mushrikuuna najasun jedhaa miti. Mushrikoonni keessa kaafirri illee keessuma jiranii warri anatti waaqindeessaniitiin dabalaniitiin gabbaranii kunoo najisa jedhaa miti maal jettee xaahira jettaa jechuu danda'a namni gariin. Najisummaani ka qaamaa osoo hin taane najisummaan kan maaliiti? Kan qalbii isaaniiti. Qalbiin isaanii waan najisa of keessaa qabdi jechuudha malee waan najisa garagaraa yaadan jechuudha malee qaamni isaanii najisa jechaa miti. Osoo qaamni isaanii kan najisa ta'uuti nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam namoota yeroo san kaafira ta'an yeroo san islaamummaa kan qabne mushrikoota fakkeenya Sumaamatu ibn Usaal ka jedhamu yeroo sanitti amma sahaabaa guddaadha. Yeroo sanin maal ture? Mushrika ture. Fidaniitiin maal keessa hidhanii? Masjida keessa hidhanii. Akkasuma wafdiin garagaraa keessumoonni garagaraa kaafiraa iddoo garagaraatii dhufanii nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam masjida keessatti wajjin haasaa turan. Osoo kan najisa isaaniiti masjida hin seenan ture jechuudha. Kanaafuu kaafirri illee najisaa miti. Hambaan nyaata isaallee akkasuma fuuraan qaama isaallee nama najiseessu najisummaa hin qabu qulqulluudha jechuudha. Kaafira illee fakkeenya amma kaafiraa kana keessatti najisummaa isaa waan adda baafanne malee fakkeenya uffata isaa keessatti nyaata inni nyaate keessatti najisummaa waa inni dalageessan adda baafanna malee namummaa isaa kanaan najisa jenneetii hin murteessinu jechuudha. Sun akkasii Ibnu Qudaamaan maal jedhanii waa'ee dhimma kanaa wal qabatu irratti su'uriin yookaan hambaan ilma namaa xaahira najisaa miti jedhan. Muslimas ta'ee kaafirri najisaa miti jedhaniitiin kaanii jiranii. Ittaansee hambaa beeladaa foon isaa nyaatamuuti. Beeladaa foon isaa nyaatamu fakkeenya kanneen akka hoolaa, re'ee, horii, farda kanneen hambaan isaanii najisa moo najisaa miti. Beeladaalee foon isaanii nyaatamu xaahira. Isaan mataa isaaniitti xaahira. Akkasuma hambaan isaaniillee maalidhaa? Najisaa miti, xaahiraa jechuudha. Hambaa fi dafqi yookaan fuuraan isaaniillee xaahira, najisaa miti. Ibn al-Munzir aalima beekamaadhaa. Ijmaa'a waan kanaa irratti yoo himan maal jedhanii ajma'a ahlul ilmi la ikhtilaafa baynahum anna su'ura maa yu'kalu lahmuhu xaahirun. Su'uriin yookaan hambaan waan foon isaa nyaatamu ulamaa'ii biratti waliigalteedhaan maalidha jedhanii xaahiraa najisaa miti jedhan. Yajuuzu shurbuhu wa taxahuru bihi. Fakkeenya osoo bishaan tokko inni keessaa dhugee
dhuguullee dandeenya, ittiinillee qulqulleeffatuu dandeenya jedhani. Akkasii hubatuu qabna. Sadaffaan hambaa adurreeti. Adurreen osoo bishaan tokkorraa dhuddee yookaan nyaata tokkorraa nyaattee kadhiistuuti hin najisaa moo hin najisaa uga jedhuuf adurreen mataa isiitti xaahira jalqaba. Najisaa miti adurreen. Hambaan adurreedha. Akkasuma dafqaan isiitii fi qaamni adurree jiidhaan illee maali najisaa miti xaahira. Hadiisa kabashaa bin Ka'ab ibn Maalik irraa odeeffame keessatti nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam waa'ee adurree yoo dubbatan maal jedhanii innahaa laysat binajasiin adurreen najisaa miti jedhani. Innahaa min axawwaafiina alaykum waxawwaafaati. Adurreen tadhiiraallee adurreen dhaltuunillee warra isinirra naanna'u warra jiru jireenya keessan keessatti isinirraan fagaanne irraa of eeguun rakkisaadha. Sababa kanaaf maal jedhanii xaahira qulqulluudha najisaa miti jedhan nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf adurreen hambaan isiillee dafqi isii fuuraan isiillee maalidha jechuu xaahira najisaa miti jechuu. Ittaansee hambaa harreetii fi gaangeeti. Harree fi gaangeen beekamaadha. Foon isaanii hin nyaatamu. Warroota foon isaanii hin nyaatamne keessaa tokko eenyu harree fi gaangeedha jechuu. Waa'ee najisummaa isaaniitiin wal qabatumee fuulduratti inshaallah ilaaluudhaaf ni yaalla. Harree fi gaangeen akkuma adurree kana beeyladaalee irraa of eeguu hin danda'amne keessaayi. Akkas ta'uu isaanii wajjin garuu nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam waa'ee najisummaa isaanii najisummaa ibsanii jiran, foon isaanii akka nyaatamne ibsanii jiran. Garuu hambaa isaanii dafqa isaanii kana irraa of eeguu hin danda'amu jedhan ulamaa'iin. Sababa kanaaf jecha najisaa miti xaahiraa jedhan. Harreen fakkeenya bishaan yeroo mara nama maatii keessatti mana keessa waa itti fayyadamaniif irraa of eeguu hin danda'amu. Dhufeetiin bishaan tokko dhuga najisa jedhanii gisee mara yoo kajissan ta'e rakkoodha jechuudha. Irraa of eeguu waan hin danda'amneef. Sababa kanaaf harreenillee gaangeenillee dafqi isaaniillee hambaan isaaniillee maali jedhanii xaahira jedhanii. Warri najisa jedhanillee baay'isawii ni jirani. Ulamaa'iin najisa jedhanillee ni jiranii garuu jecha caala jedhamu irratti irraa of eeguu waan hin danda'amneef xaahiraa yaada jedhudha. Warri najisa jedhullee akka jiru beeka. Najisummaa inshaallah isaaniitiin waan wal qabatu fuulduratti inshaallah ni ilaalla. Ofofotti inshaallah barnoota ofofuu keessatti. Ittaansee hambaa saree fi booyyeeti. Booyyee fi sareen hambaan isaanii xaahira moo najisa. Saree fi booyyeen najisa. Mataa isaaniitti maali jirri najisa. Maaltu najisa? Fakkeenya saree keessa maalisaattu najisa ka jedhu waa'ee saree wal qabatu inshaallah fuuldura ni ilaalla. Garuu hadhatti iddoon jirru waa'ee hambaa waan ta'eef hambaan sareellee hambaan booyyeellee ka isaan lachuyyuu maalidha najisa. Sareen osoo nyaata tokko irraa nyaatee ka hambisu ta'e nyaata isaa san nyaatuun dhorgamaadha. Haraama waan ta'eef najisa waan ta'eef. Akkasumas kan booyyeellee akkasuma bishaan tokko fakkeenya saree osoo ka dhugu ta'e bishaan sun najisaa jedhanii hin jigfama. Itti fayyadamuun hin ta'u. Waa'ee najisummaa sareetii wal qabatu inshaallah fuulduratti bal'inaan ilaaluudhaaf ni yaalla. Barnoota fufuu keessatti inshaallah barnoonni keenya kan har'aa kana fakkaata. Hambaa kamtu najisaa, hambaa kamtu najisaa miti waan jedhu bal'inaan ilaaluudhaaf yaallee turre. Waan isiniif hin galiin koomentii irrattis ta'ee iddoo barnootaa irratti gaafatuu dandeessanii amantii keessan haala bareedaa kanaan baradhaatiin adda baafadhaa isiniin jedha. Rabbii nama waan dhagahitti fayyadamu anaaf isinillee haa taasisu, nama akhiratti jannataan jazaa galfamu anaaf isinillee haa taasisu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.